Dhibee narvii kan jedhu laalla. Akkuma beektan egaa namoonni hedduun keessumaa kanneen umuriin isaanii xiqqoo dabalee yeroo baay'ee miilla keessaa na nyaataa, dhibee narviin qabaa kana jedhanii yeroo himatan ni dhageessu. Mee waa'ee dhibee narvii kana hanga ta'e kan akka waliigalaatti hundi keenya akka hawaasaatti beekuu qabnu isinitti himaa. Akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaliin kun waa'ee fayyaa barsiisaa. Sabskiraayib gochuun walii qooduun hordofaa jechuun barbaada. Narviin egaa sirnoota qaama keenya isaan gurguddoo ta'an keessaa isa tokkodha. Sirni narvii sirnoota qaama keenyaa kanneen gurguddoo ta'an keessaa isa tokkodha. Ga'een isaas inni guddaan jechuudha. Ergaawwanii fi ajaja qaama keessaa asiif achi daddabarsuu akkasumas to'achuu. Miiraawwan garaagaraa kan akka dhukkubbii arguu fi kan kana fakkaatan fuudhee kan gara sammuutti geessus narviidha. Kanaaf narviin ergaawwanii fi ajaja adda addaa deddeebisa jechuudha qaama keenya keessa. Sammuurraa fuudhee gara qaama keenyatti gad fidaa. Qaama keenyarraas dhukkubbii adda addaa yookaan wanta nutti dhaga'ame fuudheetu gara sammuu geessa. Dhukkubni narvii huban gosoota hedduutu jiru. Baay'ee bal'aadhas. Narvii jechuun egaa nervous system dhibee baay'ee bal'aatu sirna narvii keenyaa hubaa. Kun akka barnoota fayyaatti ispeeshaalitii mataa isaa danda'edha. Haa ta'u malee kanneen keessaa garuu kan yeroo baay'ee namoonni hedduun himatan yeroo baay'ee kan nama dhibuu fi kan hawaasa keessatti baay'inaan faca'ee mul'atu kan periferaal niwuroopaati jedhamu. Kanaaf amma kan inni isinitti himu isa kana periferaal niwuroopaati kan jedhamu. Dhibee narvii kana maaltu nutti fidaa kan jedhu yoo ilaalle yookaan maaltu namootatti fida kan jedhu kan jalqabaa dhukkuboota biroo mallattoo dhukkuboota biroo fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa. Inni gara biroon hir'ina nyaataadha. Keessumaa hanqina vaayitaaminota akka vaayitaamin B1, B6 fi B12 jedhamanidha. Gara biraan kan sanyiidhaan deemu kan jeenetiksiidhaan abbaa yoo qabaate haati yoo qabaatte maatiidhaan qomoodhaan kan deemu jechuudha. Akkasumas alkoolii hedduu dhuguu kana malees immoo miidhama qaamaa kanneen akka kufaatii, cabaaf kan kana fakkaatan kan narvii qaama keessaa kan kutu yookaan kan cafaqu yookaan kan miidhuu danda'an miidhaan akkasii kana fiduu danda'u. Cafaqamuu yookaan kompireeshiniin narvii qaama keessaa kan sababa garaagaraa akka dhukkuba dhiita qaama keessaa fi miidhama alaan nurra ga'anillee kana fiduu danda'u. Akkasumas qorichoota dhukkuba biraaf fudhataman kanneen akka dhibee kaanseriif dhukkuboota fudhataman, dhibee HIV, dhibee gara biroof qorichoonni adda addaa fudhataman kana fiduu danda'u. Dhibeen narvii kun egaa erga nama qabate mallattoo akkamii agarsiisaa kan jedhutti immoo yoo deemne kan jalqabaa qaama keenya keessaa keessumaa miilaaf harka keenya nu guba. Qaama keenya harkaaf miila keessumaa gubuu miira garaagaraa kan akka dhukkubbii qaamni keenya dabarsu dadhabuu fi hadooduu qaamumti keenya harka keenyaa miilli keenya nu hadooduu dhukkubbii malee daddabarsuu dadhabuu yoo miila keenya waa waraanallee nutti dhaga'amuu diduu yookaan xiqqeessee nutti dhaga'amuu hin hadooda jechuudha. Narviin sirriitti erga daddabarsuu waan dadhabeef dhukkubbiin akka waraansa miilaa nama gubuu harka keessaa nama dhukkubuu qaamni keenya keessumaa miilli fi harki keenya humna guutuun socho'uu dadhabuu yookaan nuuf abboomamuu diduu fa'aa mallattoo dhibee kanaati. Inni gara biroon touch sensitivityidha. Yeroo wanti xiqqoo isaan tuqu sensitiif ta'u dhukkubbiin isaatti dhaga'ama. Akkasumas harka isaanii yookaan miilla isaanii sanaan waan xiqqoo tokko ittiin dalagan dhukkubbii qabaachuu, jabina qaamaa dhabuu, yeroo deeman madaallii ofii eeggachuu dhabuu, akka waan harkatti gilaavii yookaan miilla isaaniitti immoo kaalsii godhatanii isaanitti dhaga'amu. Osoo kaalsii godhatiin akka waan kaalsii godhatanii osoo harkatti gilaavii hin godhatiin akka waan gilaavii godhatanii isaanitti dhaga'amu. Ho'a dandamachuu dadhabuu, dafquu yookaan baay'ee dafquu yookaan immoo gonkumaa hin dafqani. Mallattoo akkasii qabaachuu danda'a jechuudha dhibeen narvii kun. Gara ittisoo dhibee kanaatti yoo deemne akkamiin ofirraa ittisuu kan of gargaaruu of yaaluu dandeenya kan jedhu kan jalqabaa boqonnaa gahaa fi sochii qaamaa gahaa walitti fufinsaan taasisuu. Boqonnaa gahaa taasisuu akkasumas sochii qaamaa gochuu ispoortii hojjechuu jechuudha. Nyaata madaalamaa ta'e haga dandeenye keessumaa kuduraalee fi muduraalee nyaachuu akkasumas alkoolii yoo kan dhugnu ta'e xiqqeessuu yookaan dhaabuu. Dhibee sukkaaraa immoo kan qabnu yoo ta'e namoonni dhibee sukkaaraa qaban immoo qoricha isaaniif kenname seeraan fudhachuu fi giluukoosii qaama isaanii keessa jiru sirriitti to'achuu. Hangi giluukoosii qaama isaanii keessaa noormaalii ta'uu qaba, sirriitti to'atamuu qaba. Akkasumas dhangala'aa gahaa dhuguu
bishaan sirriitti dhuguu fi hirriba gahaa rafuu dhibee kana to'achuu fi ofirraa ittisuufis ni gargaara. Kanneen kana godhanii egaa yoo itti fooyya'uu dide mana yaalaa deemuudhaan yaala argatanii dhibee kanarraa fooyya'uu danda'u jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.